Kan jirtumaati waan qubee akkaadamii bagana gaan gara YouTube channel keenya dhuftanii har'a barnoota bioloojii kutaa 12 unit 1 application of biology part 1 irraa kaanee boqonnaa tokkoffaa laalla nu hordofaa jechaa gara barnoota keenya seenu. Application of biology part 1 under this lesson we today going to see application of biology 1.1, 1.2, food and nutrition security, 1.3, creating conscious citizen and ensuring sustainable development. Mata duree jedhuni qabiyyeen har'aa kan irratti xiyyeeffate isinii dhiyaata hordofaa. Objective of the lesson kaayyoowwan ijoo qabiyyee kana keessatti ilaallu definition of biotechnology. Biotechnology defined gona the definition of biotechnology. Describe conservation of natural resource. Conservation of natural resource. Describe and thirdly describe food and nutrition security. One jedhu explain what you can do. Then conscious citizen and global citizen. Jechuun maali waan jedhu kana describe gootu yookiin ibsitu. Then biotechnology and genetic engineering one jedhu describe gootu. Then finally explain the role of biotechnology to ensure the food of the society, secure the food of the society. Biotechnology akkamitti secure godha waan jedhu dhumarra ibsuu danda'u qabdu jechaadha. Qabiyyee barnoota keenya volume tokkoffaa kana yoo xumurru applications of biology are numerous in our daily to day life. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti biology'n akkuma beekamu an applied science applicably dha jechaadha. Jireenya keenya guyyaa keessatti hojii irratti hiikuu dandeenya jechaadha. Theoretically kan barannu yookiin immoo saayinsii biology barannu gara jireenya guyyaa guyyaatti hiikuun ni danda'ama yookiin immoo ni gargaara jechaadha. Achi keessaa tokko biotechnology dha. Saayinsii bioloojiitti fayyadamuudhaan jireenya dhala namaa fooyyessuudha. Kanaaf definition dhumti biotechnology using microorganism to maintain or to change the human life. Life dhala namaa jijjiiruu dandeenya microorganismii deeggaramuudhaan. The science in charge of studying all living beings akkuma beekamu saayinsiin waa'ee lubbu qabeeyyii wajjin hidhata kan qabu kan qo'atu. Kanaaf jireenya lubbu qabeeyyii jijjiiruu keessattis gahee akkamii qabu nutti agarsiisa jechaadha. It helps us to understand every living organism from the smallest bacteria to the blue whales. Saayinsiin bioloojii organismii ijaan hin mul'anne microorganisms yookiin microscopic organism irraa ka'e hanga the largest organism irra ga'utti of keessatti akka qabatu jechaadha. This is second revision barnoota bioloojii kutaa 9 tokko qabdan sinima yaadachiisuuf yookiin immoo akka seesatti waan laallu jechuudha. Biologists often focus on different subset of living organisms such as birds, plants or bacteria to determine their character. Karakterii lubbu qabeeyyii kana qo'achuudhaaf subfieldiidhaan qoqqoodamee jira jechaadha. Fakkeenyaaf birds, ornithology, plants, botany, bacteria, bacteriology and microbiology kan jennu waa'ee microorganismii akkasumatti categorized ta'ee dameewwan adda addaatiin barnoonni bioloojii approach yookiin haala ittiin lubbu qabeeyyiiwwan kana qo'atu. Isa kana immoo yoo qo'atu miidhaa isaan dhala namaa irratti geessisanii fi bu'aawwan lubbu qabeeyyii kanarraa dhala namaatiif oolchuu wajjin waan wal qabatu jechuudha. The application of biology tajaajila dhala namaatiif lubbu qabeeyyiiwwan kana oolchuudhaaf akka gargaaru. So the biologists who are proficient within a field of biology, they help or use the science of biology for the benefit of human being. Jireenya dhala namaatiif oolchuudhaaf warra
ogummaa qabanii isaan kana biologists jennee waamnaan. Barnoonni biologii xiyyeeffannoon isaa determine where some diseases and pests come from. Dhukkuboonni fi maxxantoonni garaagaraa pests and diseases from where come eessa dhufanii waan jedhu kana kan qo'atu. This is one of the approach of biology. Inni biraa the function of living organisms, the benefits we gain from living organisms. Benefitiin yookiin faayidaan lubbu qabeeyyii irraa keessumaa dhalli namaa argatu wajjin wal qabatu biological science ni qo'ata jechaadha. Inni biraa the evolution of species from where living organisms come from. Lubbu qabeeyyiin eessa irraa dhufanii ka'umsi isaanii eessa waan jedhu kana qo'achuudhaafis barnoonni bioloojii gahee olaanaa qaba. The other one is factors that produce diseases. The factors that producing disease dhukkuboota madda ka'umsa dhukkuboota. The discovery of new drugs. Yeroo yeroodhaan qorichoonni haaraa adda addaatu produced ta'u jechaadha. Production qorichootaa kana keessatti beekumsi bioloojii gahee qaba jechuudha gaheen. So in the discovery of new drugs, the science of biology is very essential. Again, to understand the interaction of nature and humans, the interaction of the natural world with human being, with animals and plants life. So there is an interaction between living organisms with non-living organisms. Again, between living organisms, there is an interaction. There are different interactions regarding food, regarding habitat, and so on. Karaa adda addaa interaction adda addaatu jiraata jechaadha. Lubbu qabeeyyiin naannoo tokko keessa jiraatanii lubbu qabeeyyiin naannoo isaa wajjin abiotic factory wajjin kanneen akka biyyee qilleensa bishaan wajjin lubbu qabeeyyiin hariiroo waan adda addaa wal hormaataaf soorataaf ta'uu danda'a, bakka jireenyaatiin ta'uu danda'a. Bineensotaa biqiloota gidduutti bineensotaa fi bineensota adda addaa namaa fi orgaanismoota biroo wajjin different interaction to jira jechaadha. So biological science waa'ee kanaallee qo'ata jechaadha, waa'ee hariiroo orgaanismoota. The other one is understanding the rate of extinction and the effectiveness of conservation effort. Akkaataa lubbu qabeeyyiin itti dachee kanarraa yeroo ammaa kana hedduun isaanii sababa jijjiirama adda addaatiin guutuu biotic and abiotic factors sababa waa'ee lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii irraa kan ka'e lubbu qabeeyyiin hedduun dachee kanarraa godaananii jechuudha. Sababa godaansaa kan ta'u faaktoriin haalli roobaa, haalli qilleensaa ta'uu danda'a, hongee ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatu prey and predator wal adamsanii wal soorrachuu ta'uu danda'a fi dhukkuboota ta'uu danda'a. Kanaaf kan kana fakkaatan akka ka'umsaatti extinction ni jiraatu jechaadha. Akka qorannoo waan tokko agarsiisutti naannoo parsantii 80 sanaa ol extinct ta'anii jiru lubbu qabeeyyiin jalqaba dachee kanarratti uumaman akka godaanan yookiin akka badan dachee kanarraa akka dhumanii agarsiisa jechaadha. So the science of biology help to study the extinction rate of an organism on this planet and again the effectiveness of conservation. Conservation extinction kan reduce gochuudhaaf there is an effective conservation to be a measure to be taken. Fudhatamuu kan qabu meejariin yookiin dalagaan effective ta'e isaan kana tursiisuudhaaf fudhatamuu qabu maalii waan jedhu biological science approachii tokko yookiin immoo mala ittiin qo'annu keessaa tokko jechuudha. Here practical application of biology. Biology as a science is an applicable science. Biology applied ta'u yookiin immoo application yookiin hojiitti eegnu hojiirra oolchinu keessaa saayinsii tokko jechuudha. Kanaaf practically saayinsiin waraqaarra jiru yookiin barreeffamaa jiru sana gara
qabatamaatti yookiin immoo hojiitti agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Achi keessaa tokko for example hand washing qulqullina dhuunfaa eeggachuu keessatti barnoonni baayoloojii applicable science jennee fudhanna. Then domestication bineensota tokko tokko madaqsuudhaan faayidaa dhala namaatiif oolchuun one of an application of biological science. Traditional fermentation is one of the application of biological science. Regular soap washing removes which occurred microbes, control the spread of infectious diseases. Kanaaf kanneen akka soopii, saamunaa fi keemikaalota biroodhaan like that of detergents remove microorganisms from the surface of an organism. Ittiin ofirraa ittisuun to controlling the spread of infectious diseases. Dhukkuboota namarraa namatti yookiin immoo lubbuu qabeeyyiirraa gara lubbuu qabeeyyiitti daddarbanii hambisuu keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha barnoonni baayoloojii yookiin hojiirra oolchuu keessatti. In the set of instruction which is given to take all the pills of antibiotics in a reside. Qorichoota tokko tokko gara walitti akkuma laallee saayinsiin baayoloojii qorichoota qopheessuu keessatti medicinal production keessatti gahee olaanaa qaba jechaadha. So the pills for antibiotic to be an applicable biological science. 1.1 Application in conservation of natural resource. One of the applicable part of the biological science is controlling the number of living organisms in our habitat or in our environment. Environment keenya keessa organismii jiran kana control gochuudhaan malli ittiin to'annuu fi lakkoofsa organismii naannoo keenya keessa jiru heddumina lubbuu qabeeyyii ittiin eeguu keessaa tokko conservation jechaadha. Science biology is one of an ecological science. Ecology keessa akka barnoota tokkotti kan laallu jechuudha. What is conservation? Conservation, when we define a wise rational use of natural resource, wisely use a natural resource. Natural resource wisely itti fayyadamuudha jechuun lakkoofsa baay'ina organismii yookiin lubbu qabeeyyii naannoo keenya jiru beekuudhaan qusannaadhaan fayyadamu yookiin karooraan fayyadamu kan jedhu wajjin wal qabata jechuudha. So conservation is a wise use of a natural resource which act of preserving, guarding or protecting of keessaa qaba jechuudha. Is a measure to be taken for preserve gochuudha, eegumsa gochuudha, guard gochuudha, protect gochuudha jechaadha. Akka isaan extinct hin taane hin banne eegumsa gochuudhaan itti fayyadamuudha. Is a careful maintenance and wise use of natural resource to prevent them from disappearing or extinction. Irraa hambisuudhaaf gargaara jechuudha. Disappear akka hin taane dachee kanarraa akka hin banne akka hin dhugne yeroo itti gargaaramnu careful maintain gochaa. For example, biqiltuu tokko gaafa itti fayyadamnu deebisnee bakka buusnee dhaabaa yookiin immoo wisely karooraan itti fayyadamaa deemuu eegumsa barbaachisaa ta'e kunuunsa barbaachisaa ta'e gochaa fi itti fayyadamaa deemuu wajjin wal qabata jechuudha. Conservation kan jennu. So conservation generally we define as the use of natural resources with a wise rational act ta'uu qaba jechaadha. Akti nuti goonu preserve gochaa, guard gochaa, protect gochaa itti fayyadamu waan jedhu. Conservation of biology is a mission oriented science. Conservation biology gaafa jennu a science which assimilate with a mission. Mission wajjin assimilated ta'ee yookiin mission ergama oriented kan ta'e jechaadha, kan qabu jechaadha. Dhalootaaf dabarsu yookiin nama saayinsii kanaaf dabarsu missionii kan qabu yookiin ergama kan qabu focus on how to protect and store
biodiversity. Biodiversity akkamitti protect goonaa akkamitti immoo yeroo dheeraa dhaloota dhufuuf dabarsina store goonee yookiin tursiifnee waan jedhu or the diversity of life on earth. Waa'ee diversity lubbu qabeeyyiin heddumina lubbu qabeeyyii dachee kanarra gosa adda addaatu jira isaan kan iddoo tokkotti heddumina lubbu qabeeyyii yookiin biodiversity jennee waamna jechuudha. The diversity different living organisms on this planet, on this earth, on this living area kana keessatti bakki jireenya isaanii keessatti diversity kana akkuma jiranii from year to year yookiin waggaa irraa waggaatti from decade to decade waggaa kurnan irraa gara kurnaniitti or from century to century akka darban gochuudhaa fi this is oriented by missioniidhaan oriented science ta'ee what we call conservational biology jennee waamna jechuudha. Natural resource inni biraa natural resource yookiin qabeenya uumamaa jennee kan waamnu are physical supplies that exist in nature. Uumamni kan nu badhaase jechuudha. Yookiin uumamaan wanti nuti arganne the nature that benefits us. Uumamni kan nu kenne this is what we call a physical supply, natural resource jennee waamna jechuudha. Which include the natural resources include soil, water, air, plants, animals, and energy. These are an example of natural resources that the nature gives us. One uumamni nu kenne jechuudha. Ethiopia has many natural resources, for instance, like that of gold, a precious platinum, potash, limestone, natural gas, coal, lake, volcanic ocean, and many different birds and etc. Itti fufa jechuudha. Kanaaf kan fakkaatanii kennaa uumamaati jecha. Precious ore kana yookiin immoo albuuda waan kanaafi kanneen lubbu qabeeyyii ta'an illee biqiloonni bineensonni kanneen kana fakkaatanii these are all good examples of natural resources that nature serve for us. Natural resources can be classified as natural resources kan ammoo bakka gurguddoo lamatti qoodnee ilaalla. Renewable and non-renewable natural resources jennee waamna. The renewable natural resources may be the natural resource mainly living things and their products. Lubbu qabeeyyii fi bu'aa lubbu qabeeyyii irraa kan dhufan renewable natural resource jennee waamna. Capable of being produced in definitely when managed carefully they can be used, reused and replaced. Kanaaf isaan kun irra deddeebiin kan itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Yeroo itti fayyadamnu deebi'anii kan bakka bu'an jechaadha. Are said to be renewable natural resources jennee waamna. The main resources of renewable resources are like that of sun, wind, water, earth's heat, geothermal or geothermal heat, and biomass. Isaan kuni renewable resources jennee waamna jechaadha. Kanneen akka ifa aduu, qilleensa, bishaan, ho'a lafa keessaa fi lubbu qabeeyyiiwwan adda addaa biqilootaa fi bineensonni fakkeenya qabeenya uumamaa haaroman yookiin immoo bakka bu'an jennee fudhanna jechuudha. Karaa biraatiin qabeenyi uumamaa kanneen hin haaromne yookiin immoo kanneen dhumeeyyii ta'an are said to be non-renewable resources jennee waamna. Non-renewable resources as once we used they to be extinct umaa deemu jechaadha. Dacheerraa exist in fixed or definite amount lakkoofsaan muraasa definite amount kan ta'an jechuudha. Are finite finiteedha yookiin immoo murtaa'oodha jechaadha. They are fixed, are not replaced once we use. Tokkicha watti fayyadamnu deebi'anii bakka bu'uu hin danda'an jechaadha. Kanaaf warra akkasii kuni metals like gold and iron isaan kun fakkeenya non-renewable yookiin kanneen hin haaromne jechuudha. Isaan kana qofa miti like that of fossil fuels, like that of oil, natural gas and coal warra jennu kuni kan akka dhagaa cilee, gaasii uumamaa, beenzina,
naaftaa fi kanneen kana fakkaatan yookiin immoo gaasii uumamaa kan jennu kanneen akka warqee fi albuudni sibiilota qabeenya uumamaa hin haaromne jalatti ramanna. Conserving natural resources are very important for qabeenya uumamaa kana maaliif kunuunsinaa kan jedhuu fi deebiin ijoon bakka kanatti taa'ee jira jechaadha. One is to protect wildlife and preserve it for future generation. Dhaloota ittaananii fi dabarsuudhaaf. Keessumaa nan renewable warra ta'an warra hin haaromne kana dhaloonni dhufu akka inni qaqqabu gochuudhaa fi protect gochuudha, eegumsa gochuudha, preserve tursiisuudha yookiin immoo qusannaadhaan itti fayyadamuun isa tokko jechuudha. Kanaaf natural resource kan nuti preserve goonuuf yookiin conserve eegumsa barbaachisaa goonuuf future generationiidhaaf dabarsuu fi inni lammaffaa improve water and air quality qulqullinni yookiin faalamni naannoo akka hin jiraanne yookiin akka dhufne gochuudhaaf one of the conservation the purpose of conserving natural resources is to improve the quality of air and water. That means protecting from pollution irraa eeguu yookiin hambisuudhaaf gargaara jecha. How to conserve natural resources? Natural resources akkamitti conserve goonaa, which is creating awareness among people about the need for conservation. Inni tokko awareness uumuudha yookiin hubannoo uumuudha jecha. So learning people that the benefit of natural resources faayidaa qabeenya uumamaa dhala namaatiif qabu ofii miidhaan dhufullee maal akka ta'e isaan kana dhala namaa hubachiisuun awareness yookiin hubannoo hawaasaa dabaluun is one of the important thing. Faaktarii tokkodha jechaadha. Faaktoriin inni guddaa awareness uumuudha yookiin hubannoo hawaasaa dabaluun barbaachisaa akka ta'e. The other one is afforestation and reforestation. Irra deebi'anii dhaabuu fi irra deddeebi'anii illee bakka buusuu waan jedhu qabeenya uumamaa irra deebi'anii bakka buusuudha. Warra bakka bu'uu danda'an jechaadha. Inni biraan in situ and ex situ conservation. In situ conservation kan jennu lubbu qabeeyyii baduudhaan keessumaa gara paarkiitti yookiin immoo gara laaboraatoorii keessaatti filmee yookiin immoo bakka eegumsa barbaachisaa ta'etti fiduudhaan kunuunsa barbaachisaa ta'e gochuudha. Inni kun waatiin kun in situ conservation jennee waamna. Ex situ conservation kan jedhamu immoo is a type of conservation conserving or preserving living organisms or natural resources in their living area. Bakkuma isaan jiranitti living area isaanii keessatti conserve gochuun akka isaan eegumsa barbaachisaa ta'e godhanii fi akka isaan turan gochuun ex situ conservation jennee waamna jechaadha. In situ kan jennu kun for example like that of seed bank, baankii sanyii biqilootaa ta'uu danda'a, bineensota baduugaan ofitti fuudhanii yookiin bakka kunuunsa barbaachisaa eegumsi barbaachisaa jiraatutti fuudhanii achi keessatti akka isaan wal horan obbaasan bakka obbuusan gochuun in situ conservation jennee waamna jechaadha. Kanaaf maloonni kun lamaan maloota saayinsaawaa ittiin tursiifnu lubbu qabeeyyiin akka isaan itti fufan goonuu keessaa maloota gurguddoota jechuudha. Akkamitti conservationii goona inni jedhu kuni so in situ and ex situ conservation afforestation gochuudha. Awareness hawaasaa hubannoo hawaasaa dabaluudhaan conservationiin akka inni jiraatu gochuun hin danda'amu jechuudha. Mata dureerraa food security wabii nyaataa waan jedhu kuni where all the people have physically, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food argachuun what we call food security jennee waamna jechuudha. Food security gaafa jennu safe kan ta'e gahaa fi qulqullina barbaachisaa ta'e nutritionii dhangaawwan nyaataa hunda kan of keessatti qabatu physically, socially and economically access to people yoo ta'e the people to be insured with food security dhaan insured ta'eera yookiin mirkanaa'eera jenna jechaadha. Food security is ensured only if wabiin nyaataa kun insured kan inni ta'u yookiin mirkanaa'u enough food is available for all in a country.
biyya tokko keessatti hawaasni biyya sana keessa jiru martinuu nyaata gahaa ta'e enough foodiidhaaf available yoo ta'e yoo argata ta'e where all individuals have the capacity to buy food of acceptable quality qulqullina isaa kan mirkanaa'e haga isa barbaachisu guyyaatti bitachuu kan danda'u yookiin argachuu kan danda'u yoo ta'e where there is no barrier to access food hanqinni soorataa kan hin jirre yoo ta'e kaantiriin tokko yookiin biyyi tokko food security ishii inshuur goonetti yookiin wabii nyaataa mirkanaa'eera biyya tokko keessatti kan jennu isaan kun kan ittiin meeshar goonudha yookiin mirkaneessinudha jecha. Food insecurity is often rooted in poverty and lack of food and nutrition. Hiyyummaa keessaa warra jiranii fi lack of food and nutrition hanqinni nyaataa hawaasa bira kan jiru yoo ta'e biyyi tokko food insecurity jenna waamna jechaadha. Insecurity wabii nyaataa mirkaneeffanne jenna jechaadha. So at personal stage or at family yookiin immoo at country food insecurity kan akkasitti ibsuu dandeenya jechaadha. Namni guyyaatti nyaata argachuu qabu kan hin arganne yoo ta'e fi hiyyummaa keessa kan jiru yoo ta'e wabii nyaataa hin mirkaneeffne jennee hiikuu dandeenya jechaadha. What are the effects of food insecurity? Food insecurity wabii nyaataa hin mirkaneeffne yookiin immoo hawaasni tokko guyyaatti nyaata amma isa barbaachisu hin argatu yoo ta'e one is in poverty hiyyummaa keessa akka jiru inni biraa madda jeequmsaa yookiin waraanaaf kaka'umsa ta'a jechaadha. Inni biraa drought gogiinsa yoo jiraate yookiin immoo unemployment hojii dhabaan yoo baay'ate jechuudha. Kanaaf effectiin food insecurity one poverty war drought unemployment and etc. Isaan kun effective food insecurity ta'a jechuudha. Inni biraa food insecurity yoo jiraatu malnutrition tu jira jechaadha. Malnutrition jechuun imbalance of access food baalaansii nyaata hin qabaanne access to people hawaasaaf accessibility nyaata haga barbaadan kan hin arganne yookiin immoo gartuu waan nyaataa guyyaatti argachuu qabu namni tokko argachuu kan hin dandeenye yoo ta'e malnutritioniidhaaf saaxilama jechaadha. Is a result from the deficiency, excess or imbalance in the consumption of the micro or macronutrients which lead to health problem. Rakkoowwan fayyaatiif saaxila jechuudha malnutritioniin. Macronutrients warri jennu keessumaa nutrientii gurguddoo waan dhangaa nyaataa sadan protein, carbohydrate and lipid yookiin immoo micronutrients warra jennu vitamins, minerals dabalatee bishaan dabalatee jechuudha. Or 6 food stuffs gartuuwwan nyaataa yookiin dhangaa nyaataa jennu ja'anii of keessaa kan qabu kan hin argamne yoo ta'e food deficiency ta'a jechaadha. The result of this bu'aan isa kanaa nyaata kana guyyaatti kan hin arganne yoo ta'e food deficiency qaba jechuudha. Food deficiency kun immoo gara malnutritionitti geeddarama. This malnutrition is result health problemidha saaxila jechuudha. Types of malnutrition warri jennu malnutrition gosa adda addaatiin hiikuu dandeenya jechaadha. For example overnutrition nyaata gosa tokko qofa yookiin immoo nyaata murtaa'e qofa guyyaatti hamma barbaadame ol argachuu jechuudha. Nyaata hin argata but that food is not balanced. Balanced diet kan ta'e miti jechuudha yookiin nyaata wal qixxaawaa kan jennu bu'aawwan soorataa mara protein, carbohydrate and lipid zan kanneen akka vitaminii fi mineraalii kan of keessaa qabu jechuudha. Again water bishaan gahaa ta'e illee jechaadha guyyaatti argachuu qabu. Aga kana otoo hin ta'in nyaata gosa tokko qofa yookiin gosa murtaa'e qofa guyyaatti overnutrition jennee waamna. Amma barbaadamee yoo ta'e gosti murtaa'e qofti. The other one is wasting, the other one is stunting jennee waamnaan jechaadha. Isaan kun types of malnutrition
jennee waamna. Here diagrammatically malnutrition kun describe ta'ee jira yookiin agarsiifamee jira jechaadha. Kanaaf suura kanarraa haala gaariin hubannaa overnutrition too fat for health and age. Umurii wajjin wal bira qabnee yoo ilaallu yookiin immoo dheerina namni tokko qabu wajjin furdinni yoo ilaalamu abnormality nutti agarsiisa jechaadha. Abnormal for health and age with regard to being the fatness of the body. Furdinni qaama hojjaa wajjin fi umurii wajjin wal madaalu jechaadha. Kanaaf this is malnutrition or what you call bad nutrition jennee waamna jechaadha. Akkaataan itti fayyadama nyaataa nama kana gaarii miti jechaadha. Karaa sirriin taane nyaata itti gargaaramee jira jechaadha. The other types of malnutrition inni jennu inni biraan immoo wasting kan jennu. This wasting is too thin for health. Furdinni qaama isaatii yookiin gabbinni qaama haga hojjaa isaa hin ga'u jecha heetii wajjin wal bira qabne yoo ilaallu is thin baay'ee huqqataadha yookiin qal'aadha jechaadha. So this is again too thin for health jennee waamna. This is biologically termed as wasting jennee waamna. Stunting kan jennu kun immoo quucaruudha. Too short for age. Guddinni isaa umrii isaa wajjin waliin madaalu jechaadha. Haga umrii isaa hin guddanne jechuudha. This is again malnutrition biraati jechaadha. Isaan kana sadan isa arfaffaa kana wajjin compare goona jechuudha. Inni arfaffaa kuni good nutrition. Nyaata haala barbaadamuuni balanced diet nama argatedha. So the status or a person in many suffer micro or nutrient or gain micronutrient, there is the deficiency for the nutrition. The growth of the person is normal growth. Nutrition barbaachisaa ta'e argate body weight index wanti jedhamu jira jechaadha. Kanaaf body index weight isaa furdina isaa guddinni isaa umurii isaa wajjin yoo ilaalamu ulfaatinni qaamaa fi hojjaan isaa yoo ilaalamu madaalawaa ta'a jechuudha. This is a good nutrition jennee waamnaan jechuudha. Kanaaf malnutrition akaakuu sadeen ibsuu dandeenya jechaadha. Overnutrition, wasting, too thin, too heavy, stunting, too short to age kan jennuu fi normal or good nutrition jennee kan waamnu. Figuriin kun isa kana represent nu godha jechuudha. Biology plays a key role in producing high nutrient staple crops and to developing new products that can combat malnutrition. Kanaaf barnoota biology barachuun akka barataa biology baratuutti gahee olaanaa qaba jechaadha. In our daily life it plays a great role regarding our daily consumption. Akkaataa soorannaa keenya guyyaa guyyaa kana balance goonee fayyadamuudhaa fi produce high nutrient staple crop produce gochuu dandeenya yookiin nyaata guyyaa kana produce goonee yookiin qopheessinu balance gochuun akka danda'amu developing new products fooyyessuuf akka dandeenyu production increase gochuudhaan food sustainability increase gochuun akka danda'amu reduce malnutrition combat gochuudhaaf yookiin immoo reduce gochuun hir'isuun akka inni danda'amu barnoonni biology gahee qaba jechaadha. The other one is improving food utilization. Akkaataa itti fayyadama soorata keenyaa fooyyessuun hin danda'amu saayinsii bioloojiitiin. Again help to preserve food nyaata yeroo dheeraa tursiisnee akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu yookiin immoo akkaataa itti nyaata tursiisuu dandeenyu bioloojiin gahee qaba jechuudha. Spoiled otoo hin ta'in nyaanni otoo hin alaayin otoo hin badiin preserve gochuun akka danda'amu saayinsii bioloojii irraa barachuu akka danda'amu. Used to produce high quality and yield crop plants. The science of biology is help to produce high quality yield crop plants. Bu'aa olaanaa akka isaan kennan especially by biotechnology dhaan quality fi quantity increase gochuun hin danda'ama yookiin immoo dabaluu hin danda'ama jechaadha. By the help of biotechnology by improving the variety of plants and animals variety isaanii
sanyii isaanii fooyyessuudhaan jechuudha. Genetic makeup organismii fooyyessuudhaan productivity isaanii fi quality isaanii increase gochuun ni danda'ama jechaadha saayinsii baayoloojiitiin. Kanaaf barnoonni baayoloojii genetic makeup improve gochuudhaan quality and quantity increase gochuun akka danda'amu. Again food sustainability yookiin wabii nyaataa ensure gochuu keessatti barnoonni baayoloojii gahee qaba jechaadha. Here 1.3 qabxii boqonnaa kana keessatti yookiin immoo viidiyoo kana keessatti barannu akka qabxii sadaffaatti creating conscious citizen and ensuring sustainable development. Wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf akkasumas natural resource preserve goonee yeroo dheeraa tursiisnee itti fayyadamuudhaaf lafa kanarraa extinct akka isaan hin taane gochuudhaaf keessaa tokko conscious citizen qabaachuudha jechuudha. Citizen yookiin hawaasa dammaqii yookiin hawaasa hubannoo saayinsawaa kana qabu, hubannoo baayoloojii kana qabu, hubannoo ittiin preserve goonu, conserve goonu qabu uumuutu barbaachisa jechuudha. So creating conscious citizen and ensuring sustainable development for ensuring our food sustainability nyaataa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf conserve gochuudhaaf qabeenya uumamaa yookiin qabeenya qabnu yeroo dheeraa tursiisnee itti fayyadamuu keessatti a conscious citizen is very essential. Is one of who places value on being fully human. Kanaaf conscious citizen gaafa jennu a person who give value for human being or for himself ofuma isaatiif value kennuu kan danda'u uumuudha jechaadha. Yookaan wantootatti gatii kan kennu jechaadha. Jireenya dhuunfaa dabalatee jireenya namoota birootiif qabeenya naannoo keenyatti qabnuuf understanding the surrounding waan naannoo jiru maaltu jira waan jedhu kana addaan nama baasuu fi hubannoodhaan ilaalu uumuun is one who values human life and the relationship with all living things. Dhala namaatiif value kenna zan dhalli namaa immoo lubbu qabeeyyii naannoo isaa wajjin hariiroo adda addaati kan inni uumu jechaadha. Kanaaf qilleensa naannoo irraa argata, waan sooratu naannoo isaarraa wanti baay'een kan argatu hin jira jechaadha. So relationship naannoo wajjin jiraatu bakka jireenyaa qilleensa bishaan soorata naannoo irraa argatu kana akkamittan argadhaa inni kun immoo akkamitti itti fufuu danda'a waan jedhu kana hanqina jirullee fooyyessuudhaaf yookiin immoo wantoota bu'aa inni naannoo irraa argatu kana improve gochuudhaaf value kan itti kennu jechaadha. Conscious citizen jennee waamu. One who takes the responsibility for transforming skills into action. Responsibility for transforming skill hubannoodhaan kan qabu skill qabu kana gara actionability kan geeddaru to ultimately improve life and living on the planet. Planetii kanarra kan jiru life achirra jiru improve gochuudhaaf hubannoo akkasii kan qabu jechaadha. Yookiin immoo skillful person kan ta'e what we call conscious citizen jennee waamu. Biology has a vital role in citizen. Biology conscious citizen uumuu keessatti yookiin hawaasa keessatti dammaqina uumuudhaaf gahee olaanaa qaba. Kunis akkasitti hubachuun ni danda'ama. One is expanding awareness of the social, global and environmental condition hubachiisuudhaan jechaadha. Kanaaf biological science ecologyidhaan globally and social interaction hin qo'ata jechaadha. Waa'ee lubbu qabeeyyii qo'ata. Waa'ee lubbu qabeeyyii keessatti immoo lubbu qabeeyyii addunyaa kanarra jiran social interaction lubbu qabeeyyii gidduu jiruu fi environmental wajjin naannoo keessatti bakka jireenya isaanii keessatti conditioning haalli lubbu qabeeyyiin itti jiraatan kana dameen barnoota baayoloojii barsiisa jechaadha. Kanaaf hubannoo kana aware yoo ta'u dhalli namaa yoo hubatu what is in our environment global maaltu jira social interaction maaltu jira waan jedhu kana conscious citizen create gochuu danda'a jechaadha. The science of biology. The other one is empower. The science of biology empower conscious citizen to assume personal responsibility. Responsibility yookiin itti gaafatamummaa akka inni fudhatu
yookiin immoo itti gaafatamummaa mataa isaa bahuu akka inni danda'u eegumsa bishaanii, eegumsa biqilootaa, eegumsa bineensota bosonaa fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Qulqullina isaanii eeguuf haala marraa hambisuudhaa fi gahee olaanaa qaba jechuudha. The science of biology to keep up the natural resources in a living area naannoo jiru keessatti isaan kana eeguu tursiisuudhaaf barnoonni baayoloojii hubannoo olaanaa kenna jechuudha. Hawaasni kana hubate immoo hawaasa dammaqedha jenna jechuudha. According to the World Conservation Union, the three dimensions of sustainability pillars yookiin utubaawwan lubbu qabeeyyiin itti fufuudhaa fi regarding economic, social and environmental which overlap to each other. Inni tokko isa tokkorraa qoodinsa qaba jechaadha. Social equity which benefits local society, the employment, the income, quality of life, public participation, isaan kun social quality jenna. Inni biraa economic efficiency jennee kan waamnu, the viability of the tourism in the destination area, bakka itti wantoonni daawwatamuu qaban yookiin galii argamsiisuu danda'an tourism area, the viability of the companies and the demand satisfaction. Inni kun economic regarding. Inni biraa the integration economy and the environment. There is again the integration of conservation with equity and the economic based on the local community. Inni kun walitti yoo dhufu sustainable tourism akka inni jiraatu, galii hin uumaa, eegumsi naannoo akka inni jiraatu godha. Akkasuma social equity yookiin immoo benefit for social society bu'aa hawaasaatiif faayidaa argamsiisa jechuudha. So preserving the environment, preserving biodiversity, environment gaafa jennu biodiversity preserving ta'a, rational use of natural resource bu'aan achirraa argannu dabala. Conserving natural resource eegumsa qabeenya uumaatiif taasifama. For later generation dhaloota dhuftuufis in dabarsuutu dhufa jechuudha. So conserving the activities of the zone, zoonii kana dhaloota dhufuuf dabarsuutu dhufa jechaadha. So conservation akkaataa World Conservation Unionitti utubaawwan gurguddoo piilaariin sadan economic, social and environmental wal deeggaruu jechaadha. Hawaasni naannoo tokko keessa jiraatu hawaasa dammaqe conscious citizen yoo ta'u, hawaasni conscious citizen ta'e kun economy irraa generate gochuudhaan naannoo isaa conserve gochaa eegaa walqixxummaa dhaloota dhufuufis yaadaa jechaadha. Ofittoo otoo hin ta'in yookiin yeroo tokko qofaatti fayyadamee darboo otoo hin ta'in dhaloota dhuftuudhaafis preserve gochaa natural resource dhaloota dhufuudhaaf transfer gochuun akka danda'amu inni kun kan walirraa addaan bahuu dandeenye piilaarii sadii natural resource conserve gochuu keessatti akkaataa World Conservationitiin utubaawwan gurguddoo sadii jedhamanii waamama jechaadha. These three pillars, economic pillar, social pillar and environmental pillar. These are interrelated jechaadha. Inni tokko isa tokko wajjin hidhata waliinii qaba jechuudha. Hawaasni naannoo irraa bu'aa argachaa yoo deeme eegumsa godha jechaadha. Inni biraa sammuudhaan satisfaction irraa argachaa deema jechaadha. Inni kun immoo social equity benefit for social society yoo ta'u, employmentiin illee income generate gochuun illee akka danda'amu jechaadha. Asirra nu agarsiisa jechuudha. Sri salkiriin kuni geengoowwan sadan kun inni tokko isa tokko irratti overlap akka ta'ee fi natural resource conserve gochuudhaa fi sadan isaanii adda adda bahuu kan hin dandeenye ta'uu kan hubannu. Conscious global citizen gaafa jennu conscious global citizen is aware of what is happening in the world and how other citizens can impact
the world with their action. World kanarratti yookiin addunyaa irratti ilaalcha biyyaalessaa yookaan global thinking create gochuudha jechaadha. Conscious global citizen gaafa jennu nama akkas qabu yookiin ilaalcha addunyaalessaa yookiin ilaalcha waliigalaa kan qabu jechaadha. Involve sustainable development through protecting, managing and monitoring the existing resource of our land. Dachee keenya irra kan jiru kana ofii fi hawaasa biroof illee irra darbee dhaloota dhufuuf nama yaaduu danda'u jechuudha. This is what you call conscious global citizen jennee waamna. The other point one is analyzing soil, water and air for chemical pollution. Chemical pollution idhaan faalama keemikaalaatiin kanneen akka biyyee, bishaanii fi qilleensi irraa hambisuudhaaf yookiin kun akka hin jiraanne nama ilaalcha qabu jechaadha. Ilaalcha biyyoolessaa, ilaalcha waliigalaa qaba kan jennu qilleensi akka hin faalamne for example qilleensi gaasii adda addaatiin faalamuu danda'a. Weather eroosioniidhaan ta'uu danda'a yookiin immoo xuraawaa warshaalee keessaa ba'anii again soil with chemicals like that of chemical fertilizers yookiin immoo chemical pesticides, insecticides aan akkasitiin water, soil and air polluted ta'uu danda'u jechaadha. Isaan kun baay'inaan gara biyyeetti bishaanii fi qilleensatti akka hin makamne namni kana think godhu yookiin yaadu isa kana reduce gochaa deemu what we call conscious global citizen jennee waamna jechuudha. A person who identifying, recording and monitoring the plants and animals that share the land we use. Kanaaf isaan kana hammi bosona dachee keenya irra jiru for example 10% kan ta'u yoo ta'e 10% ta'e itti fufuu qaba yookiin immoo dabalaa deemuu qaba jechaadha. Gadi dhumaa yookiin hir'achaa akka hin deemne identify gochuu qabeenya uumamaa maaltu jira kan jedhu kana a person who record the natural resources what we have and who monitoring these resources like that of plants and animals who share the land we use. Dachee nuti jiraannu irraa warra jiran kan akka isaan itti fufan akka jiraannu akka isaan itti fufan gochuudha. Yaada akkasii kan qabu conscious citizen jennee waamna jechuudha. This is all for today. Raafi qabiyyeen boqonnaa tokkoffaa paartii jalqabaa asuma irratti kan xumuramu yoo ta'u next topic part 2 the application in biotechnology kan jedhu walagarraa. Thank you. Hiriyoota keessaniif like share gochuudhaan akkuma keessan akka hordofanii fi fayyadamtoota qubee akkaadaamii miseensa qubee akkaadaamii ta'uudhaan barnoota karaa qubee akkaadaamii darbu akka isaan hordofan komentii qabdan komentii booksii keessatti barreessuu hin dagatinaa. Galatoomaa.